dura gara biyya Itoophiyaa Saudi Arabia irraa galte erga gara biyyaa galte immoo naannoo airportitti waan isii mudateetu jira saamichi hanni gowwoomsuudhaan irraa hatameera hanna raawwatame kana immoo be afaanuma isiitirra karaa kamiin akkaataa kamiin irratti raawwatame waan jedhu san irraa dhageennaa kallatti mangara isiitti sin dabarsa maqaa keetii fi biyya irraa galte rakkoo isin mudate san ibsi. Maqaan kiyyaa ta'ee baatu furaadhama. Biyya Saudi Arabia irraa gara Itoophiyaa dhufe. Gaafa jiru kana keessa gaafa guyyaa 14 jechuudha. Halkan dhufe halkan achi yaabbadhee isaa 11tti bu'e. Halkan kana immoo tasa bu'e arabni tasa tikeetti na muranii bakka riippoortii yoo gahummoo maatiin eegu laalee jennaa olaan irraan dhabe namni waliin jira nama islaamatii nama wadura wal beenu maqaan isaa Sayidaa Qaasim jedhama. Magarshiinatti duraanii waasora sararaan baafadhee ture. Achiin isa olaan irratti argee jennaan dubbisee achi naqee baruu dandeetta achi buutee qaalitti nageessitee makiinaan yaabbiif taa'eeni achiin hayyee naan jedhee ganama hin bilbilee achi gahee jennaan sa'aatii 12tti dhufee karra booleetti na fuudhee shaanxaa qabee taaksii as keessa kanaa yaabbannoo jennaan as keessa hattuudha naan jedhee warri taaksii boolta. Taaksiin boolee keessa jiru hattu siin jedhu. Taaksiin warra wayiin jirti achi keessa kan inumaa yaabbannoo jennaan as keessa hattuudha naan jedhee gara biraatti achi yaanee yaabbannaa fachu taaksiin irraan jirti kun hattuudha naan jedhe kan boolee keessaa. Hayyee jennee walumaan deemne dafee deeme bakka roobni illee jira shaanxaa kana. Isa baadhate shaanxaa kana sirraa fuudhee. Shaanxaa guddaadha kiiloo 50 akkas hin qabata. Ceekumarra baadhatee deeme. Achiin namoonni gadi buuse lafumarra harkisuus yoo jedhanii. Dafee na jalaa deemanii akkasitti fiiguu deera dhabeessu utuma dubara deema. Utuma deemu namoota 4 wayiitti dhufne dhiira fi dubartiidha. Dubartii 2 fi dhiira 2. Dubartii gurguddoodha namuma islaamaa fakkaatanii afaan oromoo dubbatan guutuun. Achiin anaa galuu baga nagaa hangatti naan jedhanii tuma. Isaan kararratti eeganii kana siin jedhan. Kararratti eeganii walumatti makamne. Makamne baga nagaa hangatti naan jedhanii. Nullee bartana fuudhuuf dhufee na jedhan takka wayiin jirti. Harkatti immoo waan qabatan isaan afaan harka duwwaadha. Ofumaa bara shaanxaan keenya jalaa hafee bordeen jedhanii fudhatan nuun jedhanii. Isii furuu dhufee nuun jedhe tokko haadha mana kiyyaati jedhe achi keessa. Namichi tokko jechuudha. Achi isii tana qeebaluu dhufee baga nagaa hangalte illee suudii dhufte isillee suudii dhuftee bara jedhee natti haasa'e. Yoo akkana isaanii walitti makamnu immoo konkolaataan wayiillee kararraa guurtee dhaabattee jirti. Achuma bira dhaabatti konkolaataan. Boolirraa achi siinee daqiiqaa 20 akkas deemuudhaan. Miilaan achi baatanii jechuudha. Miilaan achi baanee konkolaataa san bira yoo kennu. Hayyee koottaa kaatanuma yaabbattanii eessa deemtan jennaan qaalitti deemna jedheen Sayiidaan kun. Hayyee koottaa walumaan deemna nullee adaamaa gallaa jedhee. Shaanxaa qabanii konkolaataa duubannaa kaayan. Jarri tun jechuudha. Isuma waliin ta'anii. Sayiida waliin namichi tokko fudhanii kaayanii. Eessa galtan jennaan Shaashamannee galadhee Sayiidaan. Hayyee akka qaalitti isin geessina nama kennaa miti wal gargaarra akka kana waliin gargaarre maal wal gargaarra jedhanii. Achiin duubannaa maafurii yaabbannee isaan shifeera fi namichi tokko fuulduraan ta'anii. Deemnee yoo xiqqoo deemnu immoo tiraafikiin asitti. Nama qaxxaa namni tokko bu'uun dirqama jedhan. Shufeeratu kana jedhee isin buuse nama kana. Shifeera fi kan shifeera bira taa'u kanatu waliin haasa'e. Kan namichi gaabbiinaa taa'u. Dubartoota 3 fi Sayidaa kana wajjin nama 4 ta'anii duubanteen. Achi ana bu'aa mooreessitu tura namicha tokkotu biraa bu'e. Biraa bu'ee ka'ee kan shifeera bira taa'u kun xiqqoo achi deemee dhaabee hin deebi'ee ammallee xiqqoo daqiiqaa 5 akkas yoo deemnu. Gabbinaa jiru bu'ee jechuu dura. Ammallee daqiiqaa 5 akkas yoo deemnu. Ana musitu bu'een Sayidaa duubatti ilaalee. Hayyeena bu'een Sayidaan hin bu'e. Konkolaataan kaasan. Hayyee dhaabaa fi jennaan afachumee naan jedhanii amma natti na jaanjisanii nama 4 natti haasanii. Waraqaa wayii muratta karaa ittiin deemudha. Karaa ittiin dabarta. Amma naannoo sani fagaattanii turtan jechuudha. Xiqqoo masiinee. Makiinaan socho'ee. Waraqaa wayii muratta naan jedhanii. Atii fi isilleen jedhan takka wayii alaa dhufte. Silamaan bu'aan jedhanii ganna buusanii bakka sibiila uumamallee maashiniin isin qabatanii gurrarrallee warqii na baafatanii harkarrallee mormarrallee na baasanii baaspoora fi birrii 200 kan ofiin kennan. Jarrummaan tun. Jarrummaan achi keessa. Boorsaa xiqqoo qabannaan dhiisi kanallee. Yeroo kana Sayidaan bu'ee karatti hafe. Sayidaa ganne xiqqoo deemne.
Sayida dhaabaa fi odumaan jedhu afachi faca'atti illee buuta asumatti illee dhufanaan jedhanii achi gadi bu'ee paaspoora bichaa boorsaa keessaa fudhanii ofumaanaa kennan. Ofumaa si kennan. Ofumaanatti kennanii achi ganna buusanii achi booda waan ta'e hin beeku natti dhufananii sayida illee addaan banne ko'umatti hafeen yoo xiqqoo irratti dukkanaa'ee xiqqoo of beeku immoo dukkante yoo irraa siqu isaan irraa fagaatan. Achi poolisii wayiitti himee jennaan taargaa qabattee naan jedhee konkolaataa qabanne jedheeni achi booda bakka arifannoo tanaa dhukkubee yaala. Qabeenyi mee as keessatti si jalaa badee as keessatti maal fa'aa qabeenyi si jalaa as keessatti badee jarri fudhattee deemte? Qabeenyi achi keessatti badee boorsaa xiqqoo harkaa qabu tana keessa kaashiin qaba. Sharafatiin jechuudha. Riyaala Suudii birrii 2,000 qaba. Silkii wahiillee qaba. Silkii 2,700 miti birrii Suudii. Riyaala 700. 700 qabdi silkii 2 hin jirti. Takka immoo kan itti fayyadamuun jirti. Waliigalatti silkii 3 harkaa qaba jechuudha. Bilbila 3. Bilbila 3. Shaanxaa kiiloo 50 kana keessa illee maashinoonni hin jijjiiranii. Bakka waliigalatti riyaala Suudii 700 akkasiin taakayii qaama bitadhillee. Kana guutuyyuu wanta kanatti hin kennine baasoora tokkitti naa kennanii 200 immoo kan ofii naa kennan. Riyaala Suudii 7,000 fi 500. Waliigala kasi jalaa fudhatanii jechuudha. Kana fudhatanii achumaan miliqanii ati san booda hin dhibamte. Achi booda na dhukkubee namootuma kararra deemantu kararra na kaasanii bakka baankii wayii geessanii. Achi maallaqa wayii akkaawuntiirraa hin qabaa yoo qabu beeketti sanaa baasanii akkasitti geggeessan isaan agarra. Karaa saniin namnummaan achi jiru si geggeesse jechuudha. Mee namoonni si duubatti hafan obboleeyyan ta'e nata biyya alaa jiran kanarraa maal baratanii ergaan isaaniif dabarsuu barbaaddu fi ergaan qaama mootummaatiif ati dabarsuu barbaaddu maalinni? Ergaan ijoollee biyya arabaa jirtuu fi dabarsuu barbaadu akka nama amanne amantaa fakkaateeti amma inni kana shawade nama islaamaatii majlisa keessa hojjedhaa naan jedhe immoo markaza quraanaa wahiillee achi keessatti argee waliin qara'aa turre markaza maqaan isaa markaza hikmatul anbiyaa jedhama achi keessatti argee bakka nama gaarii nama amantaa jabeessu fakkaata kanaaf nama amanuun gaarii miti nama ofii nama foon nama namatti dhiyaatu yoo ta'in hin amanina of eeggannaa godhaa jechuu barbaade obboleeyyan kiyyaa. Immoo qaama seeratti illee hawaasa kiyyallee akka naa hordofamee namichi kun naa qabamee yoo qabeenyi kiyyallee naa galuu barbaade naa galuu baates namni biraa akka hin miidhamne na boodan jechuudha. Kanaaf naa hordofaa jechuu barbaade. Suuraalee yeroo san inni teelegiraamaa fi maaliin si barreessaa ture san suuraan nama kanaa hin jiraa jechuudha. Hin jiraa suuraa hedduutu jira. Galatoomii ulfaadhu. Baga Rabbi fayyaadhaan biyya kanaan si ga'ee gara fuuldurattis hojjetteen argattaan jijjiiramta. Homaa miti kunis ni darba. Qaamni mootummaa akkuma amma argaa jirtan akkuma amma dhagaa jirtan guyyaa adiin ilmi namaa saamamaa jira. Guyyaa adiin immoo hattuun karaa kanaan xaarii isiin waggaa tokko guutuutti xaarte kan saamee ofii ittiin badhaadhaa jira. Kanaaf qaamni mootummaatis naannoo eerpoortiitti to'annoo hordoffiin barbaachisaan osoo godhame fakkeenyaaf viidiyoon guyyaan isiin seenti sun achirratti guutumaan guututti mul'ata waan ta'eef wanni namni kun godhe kanaaf karaa saniinis kaameraadhaan hordofamuu hin danda'a qaamni seeratis kallattii kanaan isaanis himannaa isaanii banataniiru karaa kanaan hin ilaalama.